Jilli koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa walitti qabaa koree dhaabbii dhimma bulchiinsaa seeraa fi misooma namaa obbo Gabree Urgeessoon durfamu jiraattota aanaa Ada'aa waliin mari'ate. Marii hawaasaa kunii kan barbaachiseef tajaajilli caasaa mootummaa sadarkaan jiru uummataaf kennu baruudhaafi jedhan walitti qabaan koree dhaabbii dhimma bulchiinsaa seeraa fi misooma namaa caffee Oromiyaa obbo Gabree Urgeessoo. Uummata wajjin dubbachuuf maaliif barbaachise? Qaamni raawwachiisaan yookiin caasaan mootummaadha uummata akkamitti tajaajilaa jira kan jedhu beekuudhaaf. Isa beekaniiti deeggarsas yoo barbaachise deeggaruudhaaf, itti quufinsi yoo jiraate mirkaneessuudhaaf, amantaan caasaa mootummaatii fi uummata jidduu jiru maal fakkaata yaada jedhu beekuudhaaf waltajjiin kun kan barbaachiseef. Jiraattonni aanaa Ada'aa maricha irratti hirmaatan rakkoo kenna tajaajilaa manneen hojii mootummaa keessa jiru, hanqina bu'uuraalee misoomaa fi haqaa wal qabatee jiru kaasanii jiru. Hanqaaqni buufata fayyaa xeenaa xabbaqaa jechuudha guddaa qaban. Amma dirasii ibsaan qabu. Deechuun garuu achitti baay'eedha. Ganda afurii ol hoogganti. Nama baay'ee hooggana. Zuura. Irra jiraan achuma wanni aanaa Ada'aa bishooftuu kan dadhabametu achi daba bishooftuutti as dhufa malee hospitaalatti dhufa malee achuma. Ibsaan qaban. Aanaan keenya bira ejjeteet nu hire madaabaraa fudhanneerra. Gurraachatti gurraacha fudhanneerra. Adiitti adii fudhanneerra. Sanyiin immoo samuuni kanneen kennamaa. Kuni maalinni cimina aanaa keenyatti agarsiisaa jira. Isarratti bishaan garuu xinnoo nu aarsitee jirti. Himatamullee wayyaa akkuma ta'anii sobaanis ta'u waan mufee haa ta'u himatanii too achitti deddeebi'uun suni caammaa tokko fitanii caammaa lammaffaatitu bitama. Ol dhaabuufii miti yookaan ol fageechuufii miti dhuguma haasa'uu kiyya akka kiyyattan. Waan kana ta'e naannoo suni mootummaanis irra jira. Haala gaariidhaan yaa ilaalamu. Gaafileen hawaasni keenya kaasan fedhii hawaasni keenya misoomaaf qaburraa kan maddeedha kan jedhan bulchaan aanaa Ada'aa obbo Lammaa Kafanii gaafilee kanneen furuudhaaf irratti ni hojjennaa jedhan. Rakkoo ibsaa fedhii qaburraa uummanni keenya kaasa. Rakkoo daandii fedhii qaburraa uummanni keenya kaasa kan barnootaa kan fayyaa hin kaasaa jechuudha waltajjii akkasitti irratti. Kana jechuun fedhii badhaadhuu, fedhii misoomuu, fedhii waan barbaadu argachuutu irraa kan maddu ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf waltajjiin akkasii gaafa adaarratti uumamu gaafileen bu'uuraalee misoomatti wal qabatu bal'inaan hin kaa'u jechuudha. Kaleessallee keessummoota keenyaaf kaasaa turre jechuudha. Kanarraa kaafamee dhimmi kennaa tajaajilaatiin wal qabatu bakka baay'eetti fooyyee jechuun danda'ama. Garuu mootummaa ammas hunda fixataadha. Rakkoo hin qabu kan jennu irraan kaanu jechuudha. Komii hawaasni haqaa wal qabatee kaasu caffeen bal'inaan irratti hojjetaa kan jiran itti aantuun walitti qabdu koree dhaabbii dhimma dubartootaa fi hawaasummaa aadde Eebbisee Firdisaati. Rakkoo iddoo kana jiruuf itti waamamni mana murtii aanaa Ada'aa caffeetiif jechuudha. Yoo komiin hawaasa keessaa ka'e dhimmi haqa jallisuu, dhimma qarshiidhaan haqa gurgurachuu kun qabatamaatiin kallattii abbaatti godhatee dhufu taanaan caffeenis akka caffeetti tarkaanfii irratti fudhata jechuudha. Waan callisneetu miti kan deemu jechuudha. Abbaa akkatti gootuuf hawaasni keenya eessatti miidhama, eessatti hanqi jallataa jira, dubartoonni keenya eessatti boohaa jiru, wanti isin keessaa ka'e nutis haala qabatamaatiin ganama biiroo isaanii daawwannee jira wanti namatti agarsiisu jira jechuudha. Galtee marii kanarraa argameen koreen dhaabbii dhimma bulchiinsaa seeraa fi misooma namaa manneen murtii wajjin cimsee ni hojjetaa kan jedhan walitti qabaan koree dhaabbii dhimma bulchiinsaa seeraa fi misooma namaa obbo Gabree Urgeessooti. Irra caalaan kenna tajaajila haqaatiin wal qabatu ilaalchisee waan hedduu irratti kaasaniiru haa ta'uti gama kenna tajaajila haqaatiin dhimmoota fooyya'uu qaban. Tokkoffaa beellamni deddeebisaan jiraachuun deddeerachuun lammaffaa immoo murtiin haqaa kennamu irrattis itti quufinsi haga ta'e qaawaa akka qabu kan sirreessu akka qaban yaanni ka'ee jira. Yaanni kun gama koree fooyyeen sirna haqaa aanaatiin ka'umsa guddaa ta'aaf jennee ilaalla. Nutis immoo koreen keenya koreen dhimma bulchiinsa seeraa fi misooma namaa dhimma manneen murtii wajjin hojjetu cimsee akka inni hojjechuu qabu argisiisa waan ta'eef galtee guddaadha jenneeti fudhanna. Gaafilee fi yaadota marii kanarratti ka'an seektaroota dhimmi ilaallatuuf akka qoodan kan dubbatan obbo Gabreen marii hawaasa waliin taasisaniin galtee guddaa argachuu dubbatu. Hojii godhatamee fudhatamee seektaroonni mootummaa
gallee nuti hojii kana isaaniif qoonnee ni kennina gamaa fi hordoffii keessattis hin hammatama waan galtee hedduu ta'u garuu uummata kanarraa argachuu keenyaan nuti baay'ee itti gammanneerra waltajjii kana.